وقرب أكلت سن إبسنا ولا لي أكلت كلتنا ولا لي يعني جمّتشوا ما ملء وانتك بقى إمم ما نكبتشوا الدم أما يونا وأككنا نرمون بايول برا بتشوا أرجو خوتي ورا نبرا درب ملء وري جيران أرجته كشرّا كان أرجتشوا سانت بايه جمّد القلب بايه كيس كونا جمّد تو أبشر لا تأكل لا تو تو كنا مسكينك يا أخي dhugaa baay'een gammadee dhaabbataa bultanii cinqamaa bultanii hunda keessan ilaalaan bulata jalan taa'ee ilaalaa ture. Yeroo duraatiif ol ba'iraa sana booda gadi bu'een carraa isiniif kenne haga danda'e jala taa'een wannaa taa'aa ture dhaggeeffataa كيف ture. هو قلا كاونتي ساقوباني أيه Agabari soo kanaaf hedduun gammadee keessi keessanaa gammadu. Duniyaa akiraas naa gammachiisu. Duniyaa akiraas naa gammachiisu. أبشر لا تأكل إن بويني أباكو Na gammachuun akkuma tokko nama godhaa bara. Soo kanaaf hedduun gammadee galatoomaa. Gammada. نوتي قبل أورول غلطان أيه لا تأكل Itti baay'ee. أيه إيه نيكا Mube hayyee guujoo wade walloon itti fufa deeggarsi wallootiif godhamu itti fufa akka malee jabaate waan itti amma karoorfattellee lakkoofsa amma ibsitellee kuma 20 ga'uun qaba kajatti san uumaan si'a gargaaru Oromoon kana guutuutiif waan xiqqaatu natti hin fakkaatu hiree warra kaaniif kenna haa dubbatan galatoonni mubee jabaadha. أني كيكو وانتاني كمالي دبو قوتو kanarratti موفي ifama mube dubbiin jarri barbaadaniirran siin mataa qaqqabu waan akkas duuba akka jettu waan akkasiiti waan ati qabdee jirtu waan oromoo guutuuti waan ta'eef abadan wanti ati sekondii tokkootiif hamileedhaa tuqamtuuf hin jiraatu oromoon hundi waliin jiraachuu akkasitti quba qabaadhu waan itti jirtutti mudduudha galatoon. الفادو أجلتي إمالي غرا Ayya ولو غوزو ube. ودو جلا بريسا وريا فانسانا بيتانوسي غوزو ودو لنا بريسا كوبيلين كما ناغو تشومالي والله أكاونتي كي يكنامتي إني ميلينا أن غبت ديو من يكون نغاتو اسمه رغما أن إمتا أورغان أوف كنة تورين جرا أكاونتي كي غبا جرون جينا دينتاني وان كيسا جرو بوا مالي أكاونتي رام بوينا أكاونتي كان فولو كودي أورمودا كان فولو كودي أورمودا كناف diddama guutuu qaba wantan jedhee fi edayyuu halkan tokkotti 13,000 fi 140 funaanne jarri baay'inaan qabdu giftaroonni jaraas muraasa nama muraasatiyyuu 20,000 buuse eenyu gadi yoon dogoggore na sirreessa baay'ina qabna giftaroonni keenya edda dhufanis hundaa miti tokko 10,000 dhufe 90 numne hadda viidiyoon hojjetameera viidiyoo sana duyit godha guuzoo wada walloo itti ufa gargaarsa miti gargaarsi gara sadii nadhas kaashaappii zeelii akkaawuntii Itoophiyaa giiftiin yoo xiqqaate doolaara 20,000 tufuu qabna jechuudha tufnee geemara keessaa hangaficha an tokko naan kennina kana booddee abbaan fedhe lafarra kan galchee naa tumu naan kennina suma dhuguma hangara kootiin naan kenninaan jedhe ililli tokko naan kennina walloo kenna walloo baraara hangara kiyyaan kana murtee ofitti fudhe yoo giftaroonni kiyyaa jiraattan anaan kennina walloo kennaa waan naa kennu jettan dhageessanii anaan kennina walloo kennaa naaf kennitani walloo yoo kennitan naa kennitan giftaroonni na jaallattan hundi keessan akkuma eekee yeroon galgala si waan madde akka waan naa kennitaniiti walloodhaa kenna kanaaf itti fufaadhas namni 5,000 oltu dhufuu qaba jarri amma akka maallaan jedhan waaman isheen natti godhan nan naqe akkamitti guuzoo wada walloo jettee naan jedhan akkam maal haasoo barbaaddeen jedheen nuu kaleera deemuun miti walloo naan jedhe eeyyeen jedheeni deemuun miti nu deemaan jiru garuu jara tokkan haasoo na barbaade sana ajandaa godhatanii natti marsanii jiru nan ajjeesan waan utuu mun ajjeesan natti tola
seenaadha bara baraan hin yaadatamu. Isuma dhuguma hin gaabbu'an asirratti du'u bara baraan na yaadatamu manni. Sinii galee argameetu wallaahi du'a tokko tokko hin hawwama maalan balleessiyan. Amara ajjeesaan jenni jinni ajjeesaan jenni lafumaa kaan na xamadanii intinaa jedhani. Kanaaf dubbadhaa bakka dabaree sinii kennee irra dhiifame. Koppiliinki itti muddaa. Ayyee bubee galatoomii wama sadiin tokko jedha daqiiqaa lamarra isinirraan fudhadhu. Jalqaba uummanni Oromoo galatooma warri TikTok irra jirtan hedduu dhiibbaa uumtanii jirtanii warra jiha maaraan jiru caalaa dursitanii jirtanii hedduu ulfaadha giiftaroonni kenna ammallee itti fufaan jedha. Inni lammataa warra kana inuma dubbadhu waliin seensisii gaafii isaanii deebisii fi garuu ajandaan godhinii fi carraa bantee akka mana siyaasaatti akka dhufanii siyaasa ofii dabarfatan carraan kenniniif. Nam tokko yoo dhufee guzoo wada walloo jechuun maal isin jedhe itti himi guzoo wada walloo jechuun gargaarsa kana jedhiin ofirraa baasi. Kan sanirraa dabree uummanni kun siyaasni illee harkaa badeera dhugaa dubbachuudhaaf amma. Yoo barbaadan garuu siyaasa mana siyaasaatti ayyaana fa'aa bira eekeen fa'aan jedhanii achitti mari'atanii mana keetti akkan dubbanne osoo gootee irra bareedan jedha. Kan achirraa hafe wanti kun itti fufuu qaba. Ammallee duuba deebuu hin qabnu. Sooshaal miidiyaa kanarratti dhiibbaa uumuu qabna. Guzoo wadawalloon kun itti fufuu qaba. Guzoo wadawalloo jechuun qarqaasa. Keessa ammoo isaanis ni beekan. Yoo dubbiin likkii tarte maaltu akka dhufu beekee namni harka ofii dachaafachuu qaba waan ta'eef chaalenjiin kun itti fufuu qaba. Uummanni Oromoo jalqaba waan jalqabne kana gara qabeenyaatiin bira dhaabbachuu qaba walloon. Guddoo kennuun xiqqoo kennuun akka dandeettii abbaati. Garuu harka hiixachuu qaba. Har'a birrii 5 doolaara 5 biraan gahuu qaba. Gaafa gahee ofii san bahe namni afaan dheeratee haasa'uu danda'a. Boru wal gaafachuu ta'en. Boru wanti kun akka eenyummaatti guyyaa gaafa walloo ati maal goote karra Oromoo taatee afaan dheeratti kun waliin jechuu ta'en. Guddaa kennuun I don't care. Birrii 5 doolaara 5 doolaara takka. Dooraalli takkaan ergama bara amma ergee sin argisiisa zeeliidhaan. Zeelii sanirratti doolaara takka ergi. Baankii biyyaa sanirratti birrii 5 ergi. Harkatti qabadhu. Kooppi iskiriinshoot godhadhu. Waraqaa san qabadhu. Harkatti qabadhu seenaadha. Kanaaf kuni qabeenyaan jabeessuu qaba osoo hin taane mormiidha bakka. Hiriirri nagaa karaa tokko qofaan hin banamu. Karaa kanaan hiriira itti bahuu qaba. Dhaabbachuu qaba. Nu nama lolaa jechaan jiru. Nama nolole ammoo itti argisiisuu qabna. Kana itti fufaan isiniin jedha. Ati mubee hedduu galatoomi. Kan kara giiftii namoonni manatti mana garagaraatti waan adda addaa kaasaa turanii saniif ibsii fi manni lachuu kan mubaarake. Giiftiin gizee kennan mana lama seena. Mana lamaanirraayyuu kaleessa waan seene mubaarak kunoo baasee jecha isinitti himee jira. Warri giiftii yeroo kennan manni murataa jettan kan manni achi muratullee baasee kaasitti irra kennamellee baasee waliif baasee kunoo 13,000 gahee isinitti himee jecha akkasitti hubadhaati. Sanillee waan manni murate waan inni TikTokiin manaa kenne utuun ittiin daballe silaannas irraa wookii kuma saddeettaa yookaan kuma torbataa. Qixxee kana. Katasa mana seenes kan manni kutates achi akkuma jiru waan kaleessaa ka habaaboo namni irratti darbetti baasee kaasiillee baasee walitti herrege. Sanis akkasitti afaanis bu'a. Ummata keenya. Akkasitti ummata isaa abbaa ta'e nan beekan. Warri inaafiftoonni gaaffaa dhaabaa ani yoo mubaarakiin ta'e kunoo giftara keessaa tokko eegee namiti. Ji'a tapha beellama taphachuu nan danda'an. Maal giftii isa kamtu na rakkisa. Anaa jettee amma namichi kun jechuudha laa. Namichi kuni viidiyoo hojjete ummanni walloo akka hin gargaaramne godhe. Saamicha isaa maartan malee ummata walloo gargaaran jettan jedhe. Osoo dhufe ragaan itti dhiyeessa akka walloo hin gargaaramne waan inni godheef. Ittima irraa annamni na tuquun jaalladhu. Yoo na tuqe immoo ittan hima. Utuu inni dhufe natti tola. Yoo dhufe wallaahi billaahi nan saalfachiisa. Maaliif? Ragaan of harkaa qaba. Ragaa isaa jechuudha. Akka gargaarsa irratti ilaalcha inni qabu. Sini galee. Kanaaf of kabajaa. Mubee, salaamu alaikum. Wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mube laal namni gizee nama dura deemee gargaarsa guuruu fi gizee waan takka akka hawaasa guddaa tokko dura dhaabbatutti ati hawaasa uummata Oromoo uummata guddaa kan amma bakka buutee dura dhaabbattee gizee gastii heebantee gargaarsa guurtu namni hedduun hinaaffaa hedduu qaba akkuma fira hedduu qabu adawwii hedduu qaba namni sigalee warroota waasiin jiru san hangan takkallee keeriin godhin maaliifi warra akkasiisanii waan takka itti yaadun obboleessa koo ammoo wanni an jechuu barbaadu waan biraa osoo hin ta'in mubee waa'ee giiftii edarraatti nuti giiftaroota akka Oromootti giiftaroota hanga eda dhufe san qofa hin qabnu 20 qabatte ati 20 ati qabatte san mee ittuma laallagaa fakkeenyaaf yoo daqiiqaa 4 keessatti giiftii miiliyoona 6 afurii bu'aa garuu gizee gargaarsaa kana xiqqoo giiftaroonni keenyalleen xiqqoo Oromoon hundinuu if duuba bakka takkatti bakka gargaarsaa kanarratti haa hirmaannu